Ameerikaan waraana Israa'elii fi Iraan jidduu deemaa jiruun Iraan yoo waraante meeshaa waraanaa gurguddaa oomishnee dhala namaarratti dhukkaasuun sirrii miti jennee bishaanitti yaalii godhaa turre bakka itti dhukkaafnu arganne jechuudhaan ibsa kenneeti jira. Kufaatii helikoophtaraa kanaan obbo Aganyoo Tashaagir dabalatee gaazexeessitootaa fi aangawoonni mootummaa miidhamanii jiraachuu Rohaa TV'n gabaasee jira. Biyyoota Afrikaa keessaa Itoophiyaan biyya qaala'insa jireenyaatiin sadarkaa tokkoffaa qabatte ta'uutu gabaafame. Ambaasaadar Israa'el Allaliin Admaasuu uummanni Itoophiyaa haala rakkisaa uummanni Israa'el keessa jiru wal qabatee biyya Israa'el cinaa akka dhaabbatan gaafatanii jiru. Muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed guyyaa irraa hooggantoota paartiilee mormitootaa wajjin marii taasisuu beeksisee jira. Torbee kana keessa lammiileen Eertiraa humnoota nageenyaa mootummaa Itoophiyaan butamanii mana hidhaa seenaa jiraachuu isaanii maddeen garaagaraa gabaasaa jiru. Baatiiwwan 9 dabartee qofatti hidha haaromsarraa humni elektiriikii giigawaayitii 6,800 oomishamuutu himame. Adamsa seeraan alaa heddummaatee lakkoofsi arbaa baabbilee xiqqaachaa dhufuun dhagahame. Waraana Israa'elii fi Iraan jidduutti deemaa jiruun Ameerikaan waraana kana jidduu seentee lolarratti hirmaatti taanaan balaa guddaatu isii eeggataa jira itti aanaan ministeera dhimma alaa Iraan. Ameerikaan yoo waraanatti seente Iraan mala harkaa qabdu hunda fayyadamti kaja'u itti aanaan ministeera dhimma alaa Iraan Said Kaatib. Fedhiin Israa'el wirtuu gabbisa yuuraaneemii Iraan kan gaarreen kibba Teeraanitti argamu barbadeessu yoo ta'u, bu'uurri Niikulara Foordoo lafa jalatti awwaalamee kan jiruu fi hanga ammaatti ammoo haleellaan Israa'el bira gahuu akka hin danda'in ministirichi ibseeti jedha. Hoogganaan olaanaan Iraan Ayatollah Ali Khameneiin ammoo lammiileen Iraan gootummaa duraan irratti beekaman irratti jabaadhaa jechuudhaan yoo sodaa agarsiiftan diinni keessan isin hin dhiisu jechuudhaan lammiilee Iraaniif dhaamsa dabarseeti jira. Gama biraatiin ammoo pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp ajajaa waraanaa olaanaa Paakistaan katee Jeneraal Asiim Muniir masaraa mootummaa White Houseitti yaamuudhaan dhimma wal dhabdee Iraanii fi Israa'el irratti waliin mari'achuutu dhaga'ame. Ministeerri dhimma alaa United States Marco Rubio fi ergamaan addaa Washington baha jiddu galeessaatti Steve Witkoff marii tanarratti kan argaman yoo ta'u, Jeneraalli Paakistaan Asiim Muniir fi gorsaan nageenya biyyaalessaa pirezidaantii Paakistaanii fi itti gaafatamaan dhaabbata basaasaa guddaa biyyattii katee Inter Service Intelligence kataan Leetinaal Jeneraal Asiim Malik argamuutu himame. Akka gabaasni Anaaduuluu ja'utti Doonaald Tiraamp marii tanarratti tattaaffii Paakistaan nageenyaa fi tasgabbii naannochaatiif taasiftu galateeffachuudhaan gara fuulduraattis carraaqqii shororkeessummaa balleessuu irratti kan waliin mari'atan ta'uu himameeti jira. Waraana Israa'elii fi Iraan laalchisee Ameerikaan jiddu seentummaa hirmaannaa waraana irratti akka if qusattu biyyi Yuukireen akeekkachiisa yoo laatu pirezidaantiin Kooriyaa Kaabaa Kim Joong-un ganamarraa ibsa miidiyaalee biyyaalessaatiin kanneen Ameerikaan waraana Israa'elii fi Iraan jidduu deemaa jiruun Iraan yoo waraante meeshaa waraanaa gurguddaa oomishnee dhala namaarratti dhukkaasuun sirrii miti jennee bishaanitti yaalii godhaa turre bakka itti dhukkaafnu arganne jechuudhaan meeshaa waraanaa haarawaa oomishuu keenya jechuudhaan ibsa kenneeti jira. Kana malees Raashiyaan Ameerikaan jiddu seentummaa waraana biyyattii lamaanii keessaa harka gurachuu akka qabdus akeekkachiisa laatteeti jirti. Helikoophtarri aangawoota mootummaa federaalaa fi gara naannoo Amaaraa deemaa ture humnoota faannoon qolatamuun kufuu isaatii wal qabate. Mootummaan federaalaa dubbicha waakkatee jira. Kufaatii helikoophtaraa kanaan obbo Aganyoo Tashaagir dabalatee gaazexeessitootaa fi aangawoonni mootummaa miidhamanii jiraachuu Rohaa TV'n gabaasee jira. Hanga ammaatii namni lubbuun darbee isaa dhagahame ogeessa kaameraa olaanaa tajaajila oduu Itoophiyaa obbo Buzaayyoo Birhaanuuti. Lubbuun darbuu ogeessa kaameraa Buzaayyoo Birhaanuu tajaajilli oduu Itoophiyaa kan gabaase yoo ta'u, iddoo hojiitti miidhamee yaalaaf mana yaalaa erga seenee booda lubbuun isaa akka darbe gabaasame malee helikoophtara faannoon qolateen miidhaa isa qaqqabe lubbuu isaa darbuu wanti ifoomee hin jiru. Waxabajjii 8 bara 2017 galgala keessa sa'aatii 12tti magaalaa Finfinnee irraa ka'uun gara magaalaa Gondar imalaa ture gosa naannoo Gorgoraa qobachuuf helikoophtarri osoo yaalaa jiru humnoota faannootiin qolatamee kufuu isaa humnoonni faannoo gochicha ifoomsanii jiru. Guyyaa sana piroojeektii Yuunivarsiitii Gondar eebbisiisuuf pirezidaantii Taayyee Asqasillaasee obbo Aganyoo Tashaagirii fi bulchaan naannichaa Araggaa Kabbada aangawoonni mootummaa hedduun garasitti imalanii kan turan yoo ta'u,
Helikoptarri lammaffaa tuuta gaazexeessitootaa fi ogeeyyii biroo qabatee deemaa ture humnoota faannoo qolachuun namoonni hedduun miidhamu maddeen garaagaraa gabaasaa jiru. Ogeessi kaameraa olaanaan tajaajila oduu Itoophiyaa obbo Buzaayyoo Biraanuu miidhaa irra gaheen lubbuun isaa darbuun isaas guyyaa har'aa kana dhagahamee jira. Jiraattonni magaalaa Gondar akka Rohaa TV'tti himanitti hawaasni bataskaanaa bahanii gara mana isaanii osoo deemaa jiranii bulchaan aanichaa keessummoota simadhaa jechuun hokkorri uumamee turuu kaasuun xiqqoo erga turamee booda humnoota faannootiin helikoptarri aangawoota mootummaa fuudhee galasitti imalaa ture kufuun erga dhagahamee booda hawaasni hokkora cimaa keessa waan galaniin dirqamaan gara mana isaaniitti akka galan mootummaan naannichaa dirqamsiisuu humnoota waraanaa fayyadamuun namoota bilbilli harkaa fuudhames jiraachuu isaanii dubbatanii. Biiroon Koominikeeshinii naannoo Amaaraa gama isaatiin rakkoo teeknikaa helikoptaricha mudachuu kaasuu kan ifoomse yoo ta'u, rakkoon kun uumamuu isaa mootummaan federaalaa waan salphaadha jechuudhaan bira darbee jira. Biyyoota Afrikaa keessaa Itoophiyaan biyya qaala'insa jireenyaatiin sadarkaa tokkoffaa qabatte ta'uutu gabaafame. Biyyoota Afrikaa keessaa Itoophiyaan biyya qaala'insa jireenyaatiin sadarkaa tokkoffaa qabatte jechuudhaan gabaasa Azerbaajaan qorannoo kuusa qaala'insa jireenyaa argate waabeeffachuudhaan Addis Istaandaardii gabaasee jira. Biyyoota Afrikaa keessaa biyya keessa jiraachuun rakkisaa ta'uun Afrikaa irraa sadarkaa tokkoffaa taate Itoophiyaa ta'utu ifame. Akka qorannoon biyya mul'isutti Itoophiyaan qaala'insa jireenyaatiin Afrikaa irraa sadarkaa tokkoffaa yoo qabattu addunyaa irraa ammoo sadarkaa 53ffaa irra jiraachuutu ibsame. Lammiileen Itoophiyaa yeroo ammaan tana tajaajiloota bu'uuraa kanneen akka nyaataa fi geejjibaa irratti biyyoota Afrikaa biroo caalaa baasii guddaan kan baasanii fi qabxiin indeksii qaala'insa jireenyaa galmaa'e 46 qabxii 5 galmeessuudhaan biyyoota Afrikaa keessaa sadarkaa duraa qabachuutu ifame. Itoophiyaatti sababa gatii meeshaalee shaqaxootaa dabalaa jiruun lammiileen biyyaa wantoota bu'uura jireenyaa guuttachuu kan dadhabanii fi namoonni galii dhaabbata yookaan galii gadaanaa jiraataniif baasiin torbee isaanii uwwisuu daran rakkisaa ta'utu ifame. Kanumaan walqabatee lammiileen Itoophiyaa keessatti kanneen galii gadaanaa argatanii fi hojjettoonni mootummaa qaala'insa jireenyaatiin hedduu miidhamoo kan ta'anii fi dhiyeenya immoo ogeeyyii fayyaatii fi barsiisonni daballii gatii mindaa gaafachaa turuunis ni yaadatama. Aviyeeshinii Itoophiyaa xiyyaaronni Itoophiyaa yeroo murtaa'eef balallii gara Iraanii fi Israa'el taasisan addaan kutuu ifoomsee jira. Addaan kutiinsi balallii xiyyaarota Itoophiyaa gara biyyoota kanneen taasisaniitiin walqabates maamiltoota dhiifamaa kan gaafatee jiru yoo ta'u, kunis rakkoo nageenyaa biyyoota lamaan keessa jiruun walqabateeti jedhamee jira. Odumaa walqabatuun Itoophiyaatti ambaasaaddarri Israa'el Allaliin Admaasuu uummanni Itoophiyaa haala rakkisaa uummanni Israa'el keessa jiru walqabatee biyya Israa'el cinaa akka dhaabbatan gaafatanii jiru. Biyya michummaa waggaa dheeraa waliif qabdu Itoophiyaa fi Israa'el kan jedhan ambaasaaddarri waraana Israa'elii fi Iraan gidduutti gaggeeffamaa jiru kanaan lammiileen Itoophiyaa Israa'el bira dhaabbachuudhaan gocha Iraan kan akka mormanis gaafatanii jiru. Itti dabaluun ambaasaadar Allaliin Admaasuu biyyi Israa'el biyya lammiilee Israa'el qofa keessa jiraatan osoo hin taane lammiileen Itoophiyaa hedduun akka achi keessa jiraatan yaadachiisuun akka uummanni Itoophiyaa cinaa Israa'el dhaabbatan gaafataniiru jechuun EBC irraa odeeffanne. Muummeen ministeera Itoophiyaadhaa Dr. Abiy Ahmed guyyaa irraa hooggantoota paartiilee mormitootaa wajjin marii taasisuu beeksisee jira. Marii paartiilee siyaasaa wajjin taasisan irratti paartiin Koongireesii Federaalistii Oromootii fi Adda Bilisummaa Oromoo marii tanarraa hafuutu dhaga'ame. Muummeen ministeera Itoophiyaadhaa Dr. Abiy Ahmed guyyaa lama dura artistoota Itoophiyaa wajjin akkuma marii taasisan guyyaa irraa waxabajjii 18 bara 2025 hooggantoota paartiilee siyaasaa mormitootaa waliin mari'achuu beeksisee jira. Marii paartiilee mormitootaa siyaasaa Itoophiyaa wajjin taasisan tanaan ammoo paartiileen mormitootaa Oromoo, paartiin Koongireesii Federaalawaa Oromoo KFO fi Adda Bilisummaa Oromoo ABO'n marii tanarratti akka hin hirmaannetu ibsame. Paartiileen marii tanaaf yaamichi dhiyaateef hundi bakka bu'oota paartii afur akka hirmaachisan carraan kan kennameef yoo ta'u, Koongireesii Federaalistii Oromoo KFO fi Adda Bilisummaa Oromoo ABO'n garuu yaamicha kana diduudhaan marii tanarratti kan hirmaatin ta'uu ibsaniiti jiran. Durataan Koongireesii Federaalistii Oromoo Profeesar Mararaa Guddinaa Addis Istaandaarditti akka himanitti paartiin isaanii marii tanarraa hafuu mirkaneessuudhaan sababni isaa ammoo nuti siyaasaa fakkeessaatii fi marii qaamoleen waliin hubanne jidduu godhamu akkana gaagaama siyaasaa amma jiru keessaa nu baasa jennee amanna jechuudhaan dubbateeti jira. Dubbi himaan Adda Bilisummaa Oromoo Jaalammii Gammachuutis gama isaatiin paartiin isaanii marii tanarratti hirmaachuurraa qusachuu ibseeti jira. Paartiileen siyaasaa Itoophiyaa marii tanarratti hirmaatan gaafilee hedduu kaasuudhaan gaafiin isaan kaasan ammoo gaafii bu'uuraa miti wayita muummichi ja'utti bakka buutonni paartiilee odoo muummichi ibsa hin kennin walgahii gadhiisanii bahuu Deutsche Welle afaan Amaaraa gabaaseeti jira.
Lammiileen Eertiraa magaalaa Finfinnee keessa jiraatan hidhamaa jiraachuun isaanii dhagahame. Torbee kana keessa lammiileen Eertiraa humnoota nageenyaa mootummaa Itoophiyaan butamanii mana hidhaa seenaa jiraachuu isaanii maddeen garaagaraa gabaasaa jiru. Lammiileen Eertiraa hidhamaa jiran kunneen sababa Shaabiyaaf basaasaa jiranii fi mallaqa seeraan alaa sochoosaa jiraachuu isaaniitiin shakkamanii akka ta'es ifoomee jira. Humna ittisaa waraanaa Itoophiyaatti hoogganaa eegumsaa fi tasgabbii kan ta'an Jeneraal Geetaachoo Guddinaa dhimma kana akka hordofaniif ramadamuu isaanis yoo himamu gareewwan kanneen to'achuuf leenjiin torbee lama kennamaa kan ture yoo ta'u odeeffannoo basaasuu paartii Naamaaduu waliin ta'uun Shaabiyaaf hojjetaa jiran jechuudhaan lammiileen kunniin to'annoo jala ooluu isaanii dhagahamee jira. Lammiileen Eertiraa gocha kanaan shakkaman magaalaa Finfinnee keessatti to'annoo seeraa jala oolfamaa akka jiranis dhagahameera. Baatiiwwan sagalan dabartee qofatti hidha haaromsarraa humni elektiriikii giigawaayitii humni 6.8 oomishamuutu himame. Baatii sagal keessatti hidha laga Abbaagiyatirraa humni elektiriikaa giigawaayitii 6.8 oomishamuun akka danda'e ministeerri bishaanii fi inerjii Dr. Injiinar Haftaamuu Ittafaadhaa beeksisee jira. Baatii sagal keessatti hidha laga Abbaagiyatirraa humni elektiriikaa giigawaayitii 6.8 oomishuu kan danda'e yoo ta'u Hini laga Abbayyaa yeroo ammaan tana sadarkaa xumuraan gahuun bishaan baay'ee qabachuu danda'ee jiraachuu Dr. Injiinar Ittafaan gaazexaa Bariisaatti himee jira. Tarbaayinoota hidhichaa guyyaa hojii eegalirraa kaasee humna elektirikaa maddisaa akka jiruu fi kanneen ijaaramaa jiranis gaafa xumuraman humni caaluu akka oomishamus ibsee jira. Hini laga Abbayyaa kun hanga ammaatti tarbaayinoota copha bishaanii hunda gara aniisaatti jijjiiruun tokkoon isaanii humna meegawaayitii 400 maddisiisaa akka jiranis ibsee jira. Bara 2024 keessa humni elektirikii giigawaayitii humni 20 fi 522 gabaa biyya keessaatii fi alaatti dhiyaate keessa 17 haa ta'u. Dhibbantaan 17 kan ta'u kan argame hidha haaromsarraa ta'uu humna elektirikaa Itoophiyaa ammaan dura beeksisuun ni yaadatama. Gama biraatiin ammoo laggeen balaa lolaa dhaqqabsiisuudhaan beekaman kanneen akka laga Awaash, Oomoo fi kanneen biroo balaa akka hin dhaqqabsiifneef hojiin laggeenii fi bo'oo bishaanii qulqulleessuu eegalamee jiraachuu ministeerichi beeksisee jira. Adamsa seeraan alaa heddummaatee lakkoofsi arbaa baabbilee xiqqaachaa dhufuun dhagahame. Isa abbaan taayitaa kunuunsa naannoo fi eegumsa bosonaa Itoophiyaa baasee miidhaa uumamaa fi namtolcheen irra gahaa jiruun lakkoofsi arbaa baabbilee xiqqaachaa dhufuun ifoome. Hoogganaan abbaa taayitaa obbo Kumaraa Waaqjiraa akka dubbatanitti mancaa'uu bosona baabbilee wal qabatee adeemsa seeraan alaa fi arboonni saaxilamuun qaamolee gahee fi hawaasa bal'aa naannichaa waliin marii taasifamuu himuun kanumaan wal qabatee akkuma guutuu biyyaatti bosonnii fi bineensonni bosonaa hedduun isaanii mancaa'aa jiraachuu Bisiraat FM'tti himanii jiru. Kanumaan wal qabatee baabbilee keessa kanaan dura lakkoofsi arboota turan 400 ol ta'uu himuun yeroo ammaa kana arboonni hedduun manca'uudhaan lubbuu isaanii kan dhabanii lakkoofsi isaanii gara 115tti gadi bu'ee jiraachuu kaasus kunis jijjiirama qilleensaa fi adamsa seeraan alaatiin akka irratti raawwatamaa jiru himanii jiru. Odumaa wal qabatu biraatiin waaliyaa IBX badiif saaxilamaa waan jiruuf ajjechaawwan isaan irratti raawwatamaa jiran abbootiin amantaa akka balaaleffataman taasifamaa jiraachuun dhagahame. Gocha seeraan alaa bineensota uumamaa irratti raawwataa jiran kanneen to'achuu fi baay'ina bineensota bosonaa xiqqaachaa dhufaa jiraachuu wal qabate lakkoofsi turistoota gara biyyaa keessaa seenanis xiqqaachuu mala sodaa jedhuun bineensota muraasa biyya keenya qofa keessatti argamaniif kunuunsi addaa taasifamuu fi akka qabu dhagahamee jira. Hospitaala waliigalaa Qadaadee Faamilii rakkoo fayyaa hawaasa keenyaa furuudhaaf meeshaalee wal'aansaa ammayyaa gara biyyaa galchuun ogeeyyii yaala fayyaa muuxannoo hojii yeroo dheeraa qabaniin kan gurmaa'e tajaajila wal'aansaa sa'aatii 24 kennuu jalqabuu isaa yoo ibsu gammachuu guddaatu itti dhaga'ama. Tajaajila qorannoo MRI, CT scan, digital X-ray, ultrasound, teknooloojii ammayyaa ta'een iddoo tokkotti bakka itti argattan hospitaala waliigalaa Qadaadee Faamiliitti laaboraatoorii meeshaalee ammayyaa'oo ta'aniin kan gurmaa'e iddoo tokkotti nama lama keessummeessuu kan danda'u kutaa wal'aansaa baqaqsanii hodhuu balaa tasaa wal'aansaa deddeebi'aa yaalamuu wal'aansota ciisanii yaalamanii fi kutaa mijaawaa qulqulluu fi hawwataa ta'e keessatti tajaajila wal'aansaa za'a 24 kennaa jirra. Kaayoon keenya hawaasa keenyaaf gatii madaalawaa ta'een tajaajila wal'aansaa qulqulluu ta'e kennuudha. Teessoon keenya dirree dhawaa Saaphiyaan naannoo Sa'idoo gamoo Qadaadee Faamilii irratti argamna. Lakkoofsa bilbilaa 025 yookaan duwwaa 911 23 1225 heloo jennaan nu argachuu dandeessanii.
hospitaala Qadaadi faamilii.